oolmaa Tigraayin qabaa. Oolmaa Tigraayinii waraanni kaabaa itti fufee jira. Wallotti waraanni hamaatu gaggeeffamaa jira. Abiyyi gargaarsa akka meeshaa waraanatti fayyadamaa jira jedhameera. Oolmaa Oromiyaa jalatti Jijjigaatti poolisoonni Sumaalee barattoota tumaa jiru. Dammaqanii leenjii dippiloomaatotaa kennuu eegaleera. Gaabbeellatti Nuweerii fi Anyuwaaq walitti bu'anii jiru. Poolisiin addaa Amaaraa Beenishaangul weerare. Barsiisonni Finfinnee dirqama talaallii koovidii fudhachuu qabu jedhame. Gara oolmaa addunyaatiin immoo Miisheel Baacheleet gabaasa mirga namaa dhiyeessite. Sumaaleetti filannoonni gaggeeffama jedhameera. Kanaafi kana isinitti himuudhaaf deemaa jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan abdii godhachaa. Amma kun gara oduu jalqabaatti deemna. Oduu jalqabaatiin waraanni Tigraay kuni akkuma itti fufetti jira. Waraanni kuni amma erga Tigraay keessaa bahee ji'a sadaffaa qabatee jira. Ji'a lama amma sadaffaa keessa kan jiru. Ji'a sadii kana keessatti waraanichi dirree Amaaraatti gaggeeffame. Kanaanii Amaarri hedduu miidhamanii jiru. Akka kaleessa isinitti himne amma hatattamaanii nama miliyoona 1.7 gargaarsa barbaada. Sanaan ala kan yeroo gabaabaa keessatti rakkoon garaagaraa irra gaha jedhamu naannoo miliyoona 4tti dhiyaata. Walumaa galatti egaa uummanni biyyattii isaanii gargaarsa barbaadu naannoo miliyoona 27 gahee jira. Waraanni kun itti dabalatee koovidii dabalatee hawaasni suni dabalatee walumaa galatti waan hundumtuyyuu rakkoo ta'e sanarratti hunduma caala garuu kan rakkoo fidee rakkoo waraanaa kanaanii warri Tigraay injifannoo guddaa argannee jirra jedhanii dhuguma karaan isaan injifannoo itti argatan jira. Duraan dursee warri isaanii ofii isaaniitii offensii yookiin haleeluu hin deemne warra bilchiginnaatu haleeluu barbaade haleelanii yeroo gabaabaa keessatti humna tokko gara Saqoxaatti erganii Saqoxaa to'atanii Saqoxaadhaan gadi dhufanii Laallibalaa erga bilisoomsaniin booda Laallibalaarraa ce'anii waldiyaa bilisoomsanii achiin booda durumaayyuu juuntanii akkanumaanii waan gatii qabduu miti akkanumaan fokkorte malee jedhaniiti kan isaan yaadanii ture. Kanaaf immoo isaanis karaa jalaa bananii ture. Karaa jalaa bananii galchaa turanii achiin booda erga kana hunda godhaniin booda boodderraa itti marsanii itti kutaniiti. Rukutaa turanii baay'ee miidhaarraan ga'anii jiru. Gara Gondariini garmalee miidhaman jedhameera. Gara Walloo kanaanis hedduu miidhamanii jiru. Kanaan amma Wadilaa Dalaantaa iddoo jedhamu kana harka 80 to'atanii jiru jedhamee jira. Wadilaa Dalaantaan kuni gaara guddaa qaba. Gaarri guddaan kuni isaanii fi advaanteejii guddaa qaba jedhamee jira. Wadilaa Dalaantaa kana qabatanii karaanii daseetti ce'uu waan salphaadha. Lafa tabba jechuun lafa baay'ee rakkisaan Wadilaa Dalaantaa kana qabachuudha. Isa qabatanii jennaanii salphumatti asii gadi gara daseetti fi Kombolchaatti deemuu ni danda'u jedhameera. Egaa har'a waraanichi Wagalxeenaa kan jedhamu magaalaa Gurjitti Wadilaa isaanitti gaggeeffamaa ture jedhamee jira. Kanaan hamma tokko warri bilchiginnaa yookiin loltuun bilchiginnaa loltuun Abiy dura dhaabbachuu yaalee jira jedhama. Garuu sanaanis ta'ee humna gahaa hin arganne jedhu dhaabbachuu hin dandeenye. Hedduun isaanii achi duubatti fi garagaranii dheessanii dasee galanii jiru jedhamee jira. Keessattuyyuu humni kutaa waraanaa 52ffaa jedhamu suni inni baay'ee kan miidhameedha. Yeroo baay'ees yeroo sadii wanti suni
humni waraanaa sun kan rukutame jedhama. Yeroo sadeenuyyuu diigamee rukutamee barbadaa'ee achiin booda deebi'ee diiganiiti deebisanii immoo ijaaranii wal jala daddabarsanii nama hedduu iddoo garaagaraatti daddabarsanii ijaaranii jedhamee jira. Akkasuma ta'es garuu dandamachuu hin dandeenye ammas iddoo baay'ee akka isaan jedhanitti keessoo keenya diinatu jira, diinatu nu rukachiisaa jira, diinatu akkas nu godhe kanatti gadi rukutamnee jedhanii jiru. Gama biraatiin poolisiin addaa Amaaratii fi makalaakaa waliin taanee jedhu keessattuyyuu raayyaan ittisa biyyaa akka namni tokko akka qoosaa ta'uu dhugaa ta'uu hin beeknu malee idduma walloo kana idduma naannuma Dalantaa kana keessaa halkanii warri humna addaa poolisii addaa gara tokkoon makalaakayaan gara tokkoonii laalanii warri Tigraayii 50 ta'aniiti dhufanii jedhanii 50 ta'anii gaafa dhufanii 50 keessa galanii warri galanii jedhaniituma eegaa turanii nuti sirri kunnaa jedhanii keessa galanii achiin booda namni 50 suni keessa galee erga dhukaasa baneen booda bahe keessaayi yeroo isaan dhukaasa bananii isaan hin beekne wal hubannaanis hin jiru poolisiin Amaaratii fi raayyaan ittisa biyyaa walirra bulee jedhanii warra kutaa bulee jedhanii booddee isa warra kutaa bulee kan hafte bariisaa warri Tigraay dhufanii itti marsanii qabanii haala kanaanii wal dubbisuu dhabuun wal jifachuun isitu kana na godhe jechuun sirriitti bal'inaa mul'achaa jira jedhamaa jira hundumaayyuu biliin gochuu fi hundumtuyyuu sit akkas na godhee fi kanaafi jechuun bal'inaa mul'achaa jira jedhameera. Egaa kanaani waraanichi ammallee baay'ee akka rakkisaa ta'ee fi waraanichi ammallee akka gaariitti akka Abiyyiif keessattuyyuu akka gaariitti akka deemaa hin jirre kan argisiisu jedhama. Gama biraatiin Abiyyi ammallee gargaarsa akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa jira jedhamee jira. Gara tokkoonii gargaarsa kanaa maaliin qabamee asiin kana ta'ee achiin kana ta'ee asiin kanatu bahee asiin kanatu bu'ee jira. Gaafa tokko maashiniitu cabee maashiniin ittiin sakattaanu namni hin jiru ibsaatu dhabamee wanti hin jedhamne hin jiru. Yeroo dhiibban itti baay'atu amma tokko 5 haa ta'u 10 gara Tigraayitti erguu ergameen booda deebisanii gaafa dhiibban immoo irraa laafu deebi'aniiti waan akkasii hin jiru. Gargaarsi hin kennamu jedhanii sababa tarreeffate jedhanii jiru. Kanaafi ammallee international community'n dhiibbaa guddaa irraan geessisuu qaba jedhamee jira. International community'n maaliif akka callisee haga ammaa hin beekamu hanga barbaadamu socho'aan turre yeroo kanatti adabbiinuu mataa isaatiin barbaachisaadha. Egaa addunyaan obsaa jirti gaafa obsa fixattee isaan bira dabartee otoo biyyi jechuun gargaarsa waan ta'eef namni tokko du'ee jennaan namni tokko balaa beela kanaatiin namni tokko yookiin namumti muraasni du'ee jennaan addunyaan tarkaanfii fudhachuutti deemti. Sun immoo dhuma Abiyyi ta'a. Kanumaan gara oolmaa Oromiyaatti ceelaa. Oolmaa Oromiyaatiin Jijjigaa poolisiin Sumaalee barattoota tumaa jira. Jijjigaa yuunivarsiitiitti egaa poolisiin Sumaalee kan barattoota tumee fi barattoota jidduu walitti bu'iinsa uumamee jedhamee jira. Walitti bu'iinsa barattoota Oromoo fi barattoota Amaaraa jidduutti uumamee jedhama. Kanarraa kan ka'e amma poolisiin gara doormiyyuu galee ijoollee reebaa akka jirudha. Reebicha hamaa rangaa akka jirudha. Kanaan egaa ijoolleen keenya warri fira qabdanii dafanii ijoolleen iddoo akka qabatanii fi akka yoo barbaachisaa ta'e gara magaalaatti illee baqatanii akka iddoo sanaa iddoo walitti bu'iinsi jiru sana gara akka xannoo
achirraa socho'an otoo gootanii gaariidha. Wanta akkasii ammallee itti fufuun isaa hin oolu. Yeroo fuulduraattis amma barattoonni gaafa deebi'anii galanii wanti amma deemaa jiru kun fala hin qabu. Dhaabbiis hin qabu. Rakkoo guddaa geessisuun isaa hin oolu. Yuunivarsiitiin hedduun amma naannoo Amaaraa jiru. Yuunivarsiitii hedduun naannoo Amaaraa kan jiran amma yuunivarsiitonni kun ammatti waraanni kun Amaaraa keessatti otoo gaggeeffamaa jiru. Naannoo Amaaraatti barumsi hin godhama, barumsi hin jira jedhamee hin yaadamu. Kanaafi tokko naannoon Amaaraa walumaa galatti barumsi kutaa tokko hanga 12 jiruyyuu gufateera. Achirraanii mana barumsaa dhiisatoo duula deemaa jiranii dargaggoota mana barumsaatirraa qabaa jiru. Mana barumsaatirraa akkuma jiranitti ergaa jiru naannoo Amaaraatti. Lammaffaa yuunivarsiitiinis waraana kanarraa kan ka'e yuunivarsiitiin waraanni hin dhaqqabne jedhamu. Yuunivarsiitii 3 qofa xinnoo kan fagaattee jirti jedhamu. Baahirdaar, Injibaaraa jedhamu Gojjam keessa kan jiru. Dabra Maarqos tokkos Dabra Biraan. Ishee kana qofaadha. Isaan keessaa warri gurguddoo jedhamtu sadeenuma kana Dabra Biraan, Dabra Maarqosii fi Baahirdaari. Sanaan ala kuni waraanni bakka jirutti jira. Walumaa galatti isaanis waraanni hin ga'u kan jedhamu miti. Isaanis dhiibbaa guddaa jala jiru. Akkasuma ta'ee amma walitti dhufeenyi Oromoo fi Amaaraa, walitti dhufeenyi Amaaraa fi saboota hundumaa jidduu jiru garmalee gadi bu'ee jira. Garmalee gadi bu'ee waan jiruufi baay'ee waan tokko xinnoo dogoggoree jennaan Amaarri taargeet ta'uun isaa waan hin oolle. Kanaaf of eeggannoon hin barbaachisaa. Kana irra deddeebinee bara Tigrees dubbachaa turre. Nama Tigree warra Tigreetu dhaga'uu dide yeroo sanitti quufanii malee akkasitti deemuun kuni uummata Tigree saaxila. Uummata Tigree akka yeroo hundumaayyuu uummanni Tigree akka saaxilamee haaluun irratti ba'amu godha. Taargeetta uummanni Tigraay. Kanaafiyyuu waan kana hambisuu qabdu gaafa jennuuni dhaga'uu didanii. Bilchiginnaan immoo amma Amaara qabattee, Amaara ol fiddee, Amaara aangorra keessee, Amaara jala fiigdee booddeerra uummata kanaa rakkoon jirreef saaxiluudhaaf deemaa jiru. Kanaafi ammumarraa warri beekuu yoo dhaga'e gaariidha jennee yaadna. Uummannis waan kana quba qabaachuu qaba. Gama biraatiin Dammaqaan leenjii dippiloomaatotaa eegaleera. Dammaqaan egaa leenjii dippiloomaatotaa kan inni eegalee karaa nama ajaa'ibuu fi karaa nama dinqisiisuun kan amma Dammaqaan leenjii kana kan inni kennu nama beekamaa, nama cimaa, nama waa'ee dippiloomaasii, waa'ee addunyaa, waa'ee hundumaa biyyi tokko akkamitti dippiloomaasii gaggeessuu qaba kan jedhu kan beeku, kan qoratee, kan sirriitti xiinxalee dabarsee obbo Awwaluu Abdiitiin kana jechuun faallaasaa ta'uusaa isiniif gala jennee yaadna. Awwaluu Abdii barsiisaa yookiin fiiziksii baratee maatsii barsiisaa ture haayiskuulitti. Achi yeruma saniyyuu fira waan qabuu fi Dawwaanuun dursee OPDO keessa waan turee fi Dawwaanuudhumatu isaa kaadhimee firas obboleessa jedhu garuu gara durbii kana fakkaata. Dawwaanuutu hundumaafiyyuu OPDO gaafuma barataa jiru jalqabee achitti fidee achiin booda muudama kennee fi kanaaf Awwaluuni akkuma baheenii barsiisaa iyyuu yeroo muraasa barsiisaa ta'e malee daarekteera ta'eeti. Daarekteerummaanii haayiskuulii waggaa tokko waggaa lama wayii erga bulcheen booda Roobetti ramadame. Kolleejii Roobetti ramadame. Kolleejii Roobetti taanaa diinii ta'ee achumarraan immoo Madda Walaabuu Yuunivarsiitii taanaa pirezidaantii ta'ee achiin booda achi namtichi Amaaraa kuni
inari'atee Tafarraa Waalwaa isa ari'ee Tafarraa Waalwaa isa ari'ee jennaanii boo'ee abbaa duulaa fa'aatti dawwaan ofaas gargaaranii achiin booda Oromiyaa siviil sarvisii galchanii achiin booda dhufee manneen Oromiyaa maali Oromiyaadhuma keessaas achi darbaa ture booddarraa bara biyya kana immoo baay'ee dura mumullatee tureeyyuu mumullatee gorsaa maali aangoo argatee achiin booda waan inni jedhu waan gadi waan ta'eefi nama nutti kofalchiistee balaa keessatti waan baay'ee dhabaa jirra jechuudhani erga isaa achirraa kaasaniin booda awwaala Mallas Eegii jedhaniini awwaala Mallas san irratti rumuudanii awwaala Mallas irratti nama muudanii awwaala Mallas irraa amma dhufeet egaa African Excellency Center jedhameeti kan jiru awwaalli Mallas amma egaa achirraa excellentii ta'ee excellencyidhani leenjii dippiloomaatotaa dhufe duraan dursee namni kun karaa dippiloomaasii hin dabarre guyyaa tokko karaa dippiloomaasii waan jedhamu jechuuntu iyyuu maal akka ta'e hin galleef gama biraatiin barumsuma isaallee hin qabu fiiziksii baratee mana barumsaa ture. Waan tokko karaa dippiloomaasii waan jedhamu beeku. Waan tokko hawaasummaa, waan tokko siyaasni, waan tokko diinagdee, waan tokko waan kanaan hojjetamu hin beeku. Namni beekan jiru. Namni Amaaras ta'anii namni cimaan jiru. Akka amma Takaddaa Alamuu fa'aa achi jiru. Akka Takaddaa Alamuu kuni fa'aa muuxannoo isaaniitirraa leenjii kennuu otoo qabanuu waan tokko wanti isaan godhan hin jiru. Akka Qonjissina Giyoorgis jedhamtu tokko cimtuu turte dhugaa dubbachuudhaaf gamtaa Afrikaa kana keessa baay'ee hojjechaa turte. Ishiin leenjii kennuu dandeessa. Ishiin affeeranii leenjii akka kennitu gochuun ni danda'ama. Niitiin Saalawarq Zawudee jedhamtu kun dippiloomaatii turte. Amma tokko muuxannoo qabdi ishiin kennuu dandeessi ture. Otoo kana jedhanuu egaa warri kolfan quufne warri salphinan quufne otoo warri kun jiru otoo warri kana beeku hundi jiru kana akkas godhanii egaa kanaafi yeroo baay'ee waa'een dippiloomaasii Itoophiyaa waanuma afaan nama qabachiisudha. Dippiloomaatonni hin beekanii warri mataa isaatiin Dammaqa Makonnini Abiyyi embaasii 31 hin cufnaa gaafa jiru miidiyaa irraa dhaga'eedha. Innumti Dammaqa mataa isaatiin hin beeku miidiyaa irraa paarlaamaa keessatti dhaga'eeti achi dhufee maal inni jennaan cufamuu qaba maallu godhu maallu fayyadanii achi ta'anii gaazexaa dubbisu malee waan biraa wanti isaan godhan hin jiru hojiin hojjetamne kana kan jedhame kanaaf amma guyyaa 10 walitti qabanii jiru jedhama dippiloomaatota guyyaa 10 kana keessatti wanti gaggeeffamu homtuu hin jiru sobaniituma egaa qarshiitti nyaatu warra biyyatti gale kanas ishiin xannootu galee fakkeenyaa fi Minnesota nama 18 keessa namni 15 gaafaafu nama 3tu galee nama 3 sani namoota akkasii sanaa fi leenjii kennanii haayomaa miti iddoo biraatti sirra mannaa jedhanii laaluudhaa fi kana jechuun hunda caala kan akka waan tokko gatii hin qabnee fi karoora hin qabne kana argisiisanii ji'a lamaan dura ijoolleen asitti dhufan jiru. Dippiloomatii ta'anii ji'a lamaan dura dhufanii warra ji'a lamaan dura dhufan kuni mana kireeffatanii jireenya egaa dippiloomatii ta'edhanii akka haaratti jalqabaniin booda ji'a lama turaniiti kottaa deebi'aa jedhamee xalayaan ga'e. Kana jechuun karoorri durumaayyuu hin turre. Abiyyi mataa isaatiin gaafa tokko hirribaa ka'ee cufuun qaba waan kana maalluu godhani. Achi ta'anii faranjiin nutti duultu hundi nutti duulu waan tokko kan nuun hojjenne warra gatii hin qabne jedhee isumatu murteesse malee wanta biraa miti. Kanaan egaa kanaaf isaan jajjabeessuudhaaf wanta godhameedha.
Gama biraatiin Gaambeellatti Nuweerii fi Anyuwaakii walitti bu'anii jiru. Kana duraa Gaambeellaa keessatti warri Nuweerii Anyuwaakota ajjeesanii ture isiniin jennee jirra. Anyuwaakonni naannoo 5 moo maalii ajjeefamanii ture. Yeroo sanitti nama tokkotu kan Nuweer nama tokkotu namoota sanatti dhukaasee ajjeese achi isaanis aaranii hospitaala deemanii nama Nuweer tokko ajjeesanii ture. Achiin booda dubbii waleeggatanii amma warri Anyuwaakis Nuweerota poolisiin Nuweerota 27 ol ajjeesanii jedhanii jiru. Kanaan egaa rakkoo naannoo isaanitti dhalachuun isaa hin oolu jedhameeti sodaatamaa jira. Amma yeroo baay'ee rakkoon naannoo isaanitti hin dhalataa, yeroo baay'ee rakkoon naannoo isaanitti hin mudataa. Kanaafi namni baay'een sodaachati kan isaan jiranii. Egaa waan jirummoo hordofnee isinitti himna. Hundumaafiyyuu karaa tokkoon warri achiin sochoos jira, warri waraanni Gaambeellaa bilisa baasuudhaaf socho'u jira. Isa sanaaf immoo waan tokko akka uumamu yookiin waan tokko gochuudhaaf akka WBOnis achiin waan barbaadu hin arganne gochuudhaaf warri tattaafatan jiru. Kana hunduma keessa jira. Egaa kana hunda keessa kan argatanii walitti bu'iinsi kunis akkasitti kan inni uumame. Kanumaan egaa amma kunoo kana jira sababa walitti bu'iinsa kaleessaa bareeda innis poolisii komishinii Gaambeellaa Nuweer ture sababa humni mormitoota Nuweer ABO fi TPLF walii fi galanii jecha komishinicha kaasuu barbaadanii akka carraa har'a namichi komishinarichi gara Mattuu deemee ture. Gaafa kanaa keellaa Gaambeellaa irratti makiinaan kee haasakattaamuu jedhaniini. Achi booda didee erga yoomii makiinaan poolisii sakattaamu jalqabee jedhee cabsee deemee kana booda walitti bilbilanii boongatti eeganii karaa itti cufanii qabanii makiinaa isaa sakattaanii waan akka boonbii faa shaneef geessaa jirtaa jechuudhani qabanii hidhanii. Sana booda warri poolisii Nuweer ni mufatanii achi booda aariidhaanii tarkaanfii kaleessa fudhatanii hubachiisa namichi waan itti fe'ame hin beeku. Komishinarichis waan achi keessa jiru hin beeku jedhee jira. Kanaan egaa galgala liyyuu poolisii Nuweerii fi Anyuwaakii 7 akka bakka tokkotti rasaasaa itti roobsanii kan rukute yoo ta'u 2 du'anii kan madoo hospitaala galan immoo 8. Kana keessa sanyiin Habashaa ta'anis gargar qabuudhaaf deemanii 2 poolisiin Nuweer rukutamanii walumaa galatti poolisiin tokkichi nama 9 rukutee jira jedha. Egaa kun waan Gaambeellaadhaan ga'eedha. Haala kanatti jira egaa rakkoon kuni. Gama biraatiin poolisoonni addaa Amaaraa Beenishaangul weeraranii jiru. Poolisoonni addaa Amaaraa Beenishaangul kan weeraranii har'aa Beenishaangul kan isaan weeraraniif immoo yeroo waraanni kuni achi akka malee naannoo Amaaraatti gar malee babal'achaa jiru kanatti aanaa Buulanitti kan isaan duulanii achi keessa galanii jiru. Egaa
poolisiin jechuun sababuma naannoo tokko cabsanii seenaniif hin jiru akka isaan jedhanitti juuntaan achirraan galaa jira. Juuntaan achirraan galee waan nu rakkisaa jiruu fi juuntaa ofirraa rukutuuf jenneeti karaa sanaa ofirraa dhoorkuudhaafi jedhaniiti kan isaan dubbachaa jiranii. Haa ta'u malee kuni dhugaa miti. Juuntaan achiin galuus hin jiru. Qabsaa'onni Beenishaangul naannoo sanaan hin jiru. Dubbiin kuni dubbii hammeessaa deema. Poolisiin Amaaraa yoo achiin wanti fe'iyyuu jiraate waan sana eegsisuu kan qabu poolisii Beenishaangul malee poolisii Amaaraa miti. Yoo humnaa ol ta'e immoo poolisii federaalatti iyyatanii poolisiin federaalaa galuu qaba. Poolisiin federaalaa amma eessa akka jiruyyuu hin beekamu. Egaa waa'een poolisii federaalaa namni kaasuyyuu hin jiru. Amma poolisii naannootu humna godhachaa jira. Achiin booda poolisiin naannoo keessattuu naannoo Amaaraa humna bajataa meeshaa waraanaa waan garaagaraa isa kan godhachaa qabachaa jiru. Kanumaan oduu itti aanutti deemnaa barsiisonni Finfinnee dirqamaanii talaallii koovidii fudhachuu qabu jedhamee jira. Kunillee akka oduu gaariitti kan laalamu yoo talaalliin kuni hunda walgaa ta'ee isaanii kennamuun baay'ee gaariidha. Kana jechuun garuu iddoo hundumaayyuu talaalliin kun ga'uu qaba. Warra Oromiyaarra jiranis barsiisonni Oromiyaa argachuu qabu. Barsiisonni Oromiyaa argatan jechuun harki 50 ol argate jechuudha. Kanaafi wanti kun Oromiyaa keessa hin jiru taanaan mirga keessan kun barsiisonni gaafachuu qabdu. Warra Finfinnee qofaa kennanii isin wanti dhiisaniif hin jiru. Qorichi kun hundumaaf kennama. Qorichi kun gargaarsan kan dhufe mootummaan itti baasee miti. Gargaarsan Ameerikaan warri Health Organization fi kan biroo wanta fidanidha malee wanta kennanidha malee kaazana mootummaatiin ba'uu miti. Saantima tokko ittiin baasanii qorichi kuni talaalliin kuni tola akka wal ga'uudha kan yaadame. Kanaafi kafaltii tokko hin qabu. Kanaaf barsiisonni keenya kana gaafii godhatanii deebisuu qabdu. Egaa barsiisota Oromiyaa wajjin wal qabatee oduun biraa kan nageenye mindaa barsiisota irraa kutuu barbaadanii barsiisonni mindaan akka nurraan cinne jedhanii mormuudhaa fi akka yaadaa jiranidha. Namni tokko mindaa nurraa kuteennaan nuti fincillaa durumaayyuu jireenyi nutti hammaatee jira. Warri kuni iddoo hannaa jiru. Iddoo hannaa sanii hatanii jiraatu. Hatanii waan barbaadan godhu. Nuti garuu hanna sanas hatuus hin barbaannu. Bakka hatamus hin jirru. Kanaafi keenya waan kana waan hanna keessas hin jirree fi nuti haqaan hawaasa keenya tajaajilaa waan jirruu fi mindaan tokko akka nurraa citu hin barbaannu jedhanii jiru. Kanaafi warri kunis akkasumatti cimaa ofirraa dhoorkaa kan barsiisotaa kana mindaa barsiisotaa kana egaa haga ammaa hin kunne jedhanii yaadaa jiru malee kunne sodaatanii haga ammaa qabanii jiru jedhamee jira. Tarii gaafa mijate garuu kutuu ni danda'u. Gama biraan oduu addunyaatti deemna. Amma oolmaa addunyaatti deemna. Oolmaa addunyaatiin Michelle Bachelet gabaasa mirga namaa dhiyeessitee jirti har'a. Gabaasa mirga namaa kanaanii egaa gabaasni kuni baay'ee kan eegamaa turedha. Gabaasni kuni namni hunduu kan eegaa turedha. Gabaasa kanaanii akka ishiin jettee akka Michelle Bachelet jettetti egaa gabaasni kuni nama hedduutu eegaa ture. Nama hedduutu si'aayinaan eegaa ture. Akka Michelle Bachelet jettetti gabaasa kana keessatti arginee jirra. Miidhaan yookiin dhiittaan mirga namaa ga'ee jira jettee jirti. Warri Eritiriyaa miidhaa ilma namaatirraan ga'anii jiru. Akkasumas loltoonni Itoophiyaa, milishaan Amaaraa, faannoon isaan hundumtuyyuu dhiittaa mirga namaa
geessisanii jiru. Kanaafi itti gaafatamummaa barbaada. Itti gaafatamummaa fudhachuu qabu waan kanaafi itti gaafatamummaan jiraachuu qaba jettee jala murtee dubbatteerti. Ammallee jidduu kana jettee jirti. Ammallee jidduu kana namoonni ajjeefamanii kan lagatti darbataman jiru. Ajjeefamanii kan lagatti darbataman baay'eedha. Kun egaa baay'ee nu gaddisiisa. Silaa wanti kuni ta'uu hin qabu jettee jirti. Amma akka Michelle Bachelet jettutti egaa waan kuni yookiin akka ishiin jettutti gabaasni kuni gabaasa hunda qabeessa, hunda bakka arge, hunda bakka ga'e miti jettee jirti. Duraan dursee nuti Tigraay keessa gallee bakka hunda geenyee qorachuu hin dandeenye, keessattuyyuu dhumaatii Aksum qorachuu hin dandeenye. Akkasumas maabara daggoo kan jedhamu bakka loltoonni Itoophiyaa CNN illee gabaasee loltoonni Itoophiyaa nama hedduu itti fixanii, nama ajjeesanii qileerran darbachaa turanii isa hin gabaasne. Kuni kan hin darbiniif immoo akka ishiin jettutti otoo nuti naannoo sanaa gabaasa sana hojjechaa jirru waraanichi akka malee hammaate warri Tigraay cimanii warra Itoophiyaa achirraa loltuu Itoophiyaa achirraa darbatanii yookiin achi baasanii rukutanii achi erga baasaniin booda nuti naannoo sanaa hin sodaannee garasitti deebinee waan kanaa geggeessuu hin sodaannee. Kanaafi bakka baay'ee geenye jirraa, bakki hin ga'iin hin jira jetteerti. Haa ta'u malee kuni amansiisuu hin dandeenye. Namni baay'ee mormii guddaa dhiyeessaa jira. Gabaasni kuni gabaasa guutuu hin ta'u jedhamee jira. Gabaasa hanqinaati jedhamee jira. Kun immoo kan ta'ee fi duraan dursee mirga namaa Itoophiyaa wajjiniin hojjechuu isaaniiti. Mirgi namaa Itoophiyaa durumaayyuu Itoophiyaa Abiyyiin kan muudameedha. Lammaffaa mootummaan Itoophiyaa waan dhiibbaa geessisee fi waan achi akka hin geenye godhee dhoorkee fi kana godhan malee waan biraatiif miti jedhamee jira. Kanaafi gabaasni achirratti dhiyaatu gabaasa qulqullina qabuu fi gabaasa sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaafi itti gaafatamu kana keessatti waan rakkoo qabu fakkaata jedhameeti kan dubbatamaa jiru. Gama biraatiin egaa gabaasa kana gaafa ishiin dhiyeessitu namoonni garaagaraa achirratti argamanii jiru. Dubartiin mirga namaa UK irraa dhufte yookiin UK ministeera kan taate akka dubbattetti amma Itoophiyaa keessa rakkoo guddaatu jira. Itoophiyaan yeroo gabaabaa keessatti akkasitti itti fuftee jennaani dhalli ilma namaa yookiin ilmi namaa rakkoo argee hin beekne keessa galuu akka dandeessudha. Kan keessattuu jaarraa kana keessa namni akkas ta'uu ni danda'a jedhee kan hin yaadne keessa galuu dandeessi. Balaa hamaatu as deemaa jira. Balaa guddaatu as deemaa jira. Kanaafi ammumarraa tarkaanfii fudhachuun barbaachisaadha. Hunda caalaa Abiyyi ammallee akka eenyu kana gargaarsa uummata Tigraay ga'u kana akka meeshaa waraanatti itti fayyadamaa jira. Meeshaa waraanatti itti fayyadamaa waan jiruuf inni kunis keessa galuu qaba. Abiyyi gargaarsa akka meeshaa waraanatti itti fayyadamee jira. Yaadni jiru kuni gabaasa kana keessa galuu qaba. Gabaasa kana keessa galee sirriitti qoratamuu qaba jedhanii jiru. Achi kan achitti argamee Daani'el Baqqalaa argamee waan tokko jedhee jira jedhanii waan inni jedhe argachuu hin dandeenye. Mootummaan garuu amantaa waan irraa qabu nutti hin fakkaatu Daani'el irratti. Kanaafi Geediyoon Ximootiyoos kan erge. Geediyoon Ximootiyoos Abiyyi achitti difeendi gochuu yaadee jira. Duraan dursee inni akka jedhetti qaama lamatu gaggeessaa jira. Amma qorannoo kana qaama lamatu gaggeessaa jira. Qaamni tokko mootummaa Itoophiyaa wajjin ta'ee
mirga namaa addunyaatti kan gaggeessaa jiru. Gama biraatiin immoo mirga namaa fi uummattoota Afrikaa gaggeessaa jira. Mirgi namaa mootummaa gamtoomanii kan Itoophiyaa wajjin waliigalee waan gaggeessuuf isa keessatti iddoo baay'ee akka gabaasa kanaa hin fudhanne jedhaniiti kan isaanii dhoorkanii akkasuma ta'ee kan isaa hanqina qabaachuu qaba. Danda'a gama biraatiin mootummaan Itoophiyaa Xiimotewos jedhanii Geediyoon jedhanii mirgi namaa Afrikaa qorannoo inni qorachaa jiru nuti beekamtii hin kenninu wanta inni gochaa jiru hin beeknu kanaafiyyuu qorannoo hamma feeyyuu haa gaggeessu hamma feeyyuu haa godhu nuti sanatti hin amannu jedhee jira. Isaan immoo gama biraatiin egaa biyya keessa galanii akka barbaadanitti qorachuu baatanis gabaasa gahe sana hedduu argatanii jiru. Karaa garaagaraatiin akkuma Amnesty fa'aa akkuma Human Rights Watch fa'aa achi keessa galanii hojjechaa turanii kanaaf gabaasa argachaa turanii kanaaf isaanis hin baasu jedhamee yaadama. Kanaaf walumaa galatti Baaleenis Booleedhaanis gabaasni kun dhumee Abiyyi mana murtii addunyaatti dhiyaachuun isaa waan hin oolle jedhamee jira. Gabaasni mirga namaa kana fakkaata. Gama biraatiin Somaaliitti filannoonii fi ni gaggeeffamaa jedhamee jira. Keessattuu Somaaliyaatti waldhabbiin mootummaa Somaalee jidduu jiru akka hammaatee jira. Gama tokkoon Hassan Yaasiin nama jedhamu kana dura egaa nageenya dhiinsaa Somaalee sana kan hoogganaa ture michuun Abiyyi, michuun Farmaajoo du'a dubartii Ikiraam jedhamtu sanirraa kan ka'e aangorraa buusee ture Roobileen ministeerri kan Prime Ministeriin kan transitionii kana hoogganu sana kanaafiyyuu jedheeti namicha aangorraa kaasee ture du'a ishii keessa jira. Namni kun du'a ishii keessaa harka qabaa jedhamee achiin booda Farmaajoon fuudhee namticha gorsaa nageenyaa ofii godhateera amma. Kanaan Roobileen filannoon yeroo jedhametti hin gaggeeffamaa waan tokko gaafin hin jiru uummanni Somaalee bahee filachuu qabaa jedhee jira. Farmaajoon filannoon kun akka hin gaggeeffamne barbaada. Kana duras filannoon hin gaggeeffamu jedhee dabarsuudha ka'ee mormii guddaan waan itti dhufee loltoonnis karaa hunda cufanii karaa itti socho'u erga dhabeen booda harka kennatee filannoon kun hin gaggeeffamaa jedhee ammas egaa garasitti deemaa akka jiruudha kan nagaa jirru hundumaa fi